Ashamaar kafuunee jaallatamtoofati fi kabajamtoota jirraa faamilii jalatti argamtan hundi keessanii baga nagaa taataniin nageenyi koo kallattii isin jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jechuun jaalladha. Egaa akka hundumti keessanii warroonni jirraa faamiliidhaaf maatii taatan sabskraayibii ta'a gootaniitiin maatii nuuf taatan laayik sheer koomentii gochuudhaan yaada keessan nu bira ga'uudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuun jaalladha. Akkasuma warroonni mootiyyoo haaraa taataniitiin jirtan kallattumaan maatii nuuf ta'uudhaan yeroo hundaa sagantaalee dhufuu fi kan dabruu waliin akka hordofu isiniin jechuun kabajaan jirraa faamilii isin gaafate baay'een isin jaalladha uummata Oromoo koo baay'een isin kabaja. Egaa akkuma viidiyoon kun si qaqqabeen koomentii teechisuu fi yaada kee barreessuu fi akkasuma mootiyyuu wanta gaafii sitti ta'e gaafachuudhaan jechuudha koomentii kee nuuf teechisuu dandeessa. Akkasuma wanti yaada qabdu tokko yaada kee koomentii nuuf teechisuu dandeessa. Yaada keessan fudhanneetu garanatti gara hawaasaatti akka isiniif dhiyeessuuf jechuudha. Egaa akka guyyaa har'aa mata duree baay'ee xiqqoo taate qabadhee isin dhufee jira. Mata dureen sun baay'ee shoortii kan taate garuu immoo ergaa guddaa hamma naquu qabattee isin biraan gahaa jirti jechuudha. Egaa akka ani eenyu kan jedhu ati eenyudha akkamitti of madaalta akkamitti of laalta mataa kee kan jiru kanuma qofaadhaa waan tokko dubbanna. Ati eenyu ani eenyu. Who am I jedhiitii of madaale. Ani eenyudha. Ofiin jettee beektaa? Okay, namoonni baay'een ani eenyu osoo hin taane inni eenyu jedhu. Ani maali inni ani maal gochuu qaba osoo hin taane inni maali inni maal gochuu qaba jedhu namoonni baay'een. Wantoota akkasiisanidha. Nama keenya keessatti baay'ee kan argamu. Inni maalidha inni maal gochuu qaba osoo jechuu hin taane ani eenyudha ani maal gochuu qaba. Quba tokko namatti hin qabin qubni sadiin kun gara kee ilaala. Ati quba tokko namatti qabde malee qubni sadii si ilaalaa jechuudha eenyummaa kee baruudhaaf. Kanaaf quba namatti osoo hin qabne immoo ofitti qabiitii of laali. Ani eenyudha ani maali ani maal gochuun qaba maaltu narraa eegama eessa jira maal hojjechuu qaba maaltu na barbaachisa jettu xumuratti qabdaa? Hin jiru. Kanaaf iyyuu maal gochuu qabda? Namoonni baay'een maal ta'u nama xiqqoo isarraa nama beekumsa qabu yoo argite nama xiqqoo isarra furdaa ta'e yoo argite nama xiqqoo uffata gaarii isarra uffatu yoo argite nama xiqqoo isarra miidhagu yoo argite mataa gadi qabata. Kun hojii nama keenya maaliif san ta'eedha? Ati wanta inni hojjetu hojjechuu hin dandeessu ni dandeessa garuu immoo of tuffatuu keetidha jechuudha. Of hin tuffatin namni yeroo kamiyyuu osoo ati gaarii taate namni gaarii isin hin jedhu. Of amani nama osoo hin ta'in. Yoo ati waan badaa hojjettes namni balleessite dhaabbadhu isin jedhu hin jiru kanaaf amani. Garuu immoo irra guddaatti ati kan beekuudha qabdu sammuu kee amansiisuu kan qabdu yeroo dhuma kamiyyuu yeroo dhuma hundaayyuu wanta annan tolcha jettee itti yaaddisan mataa kee mari'adhuuti mataa keetiin tolchi. Garuu of tuffachuu hin qabdu. Eenyumaa gaditti of madaaluu hin qabdu jechuudha. Ilmi namaa gaarii hojjettus gaarii isin hin jedhu yoo calliste maaf akkas ta'e isin hin jedhu. Wanti ilmi namaa jedhu gaarii taatu jalaan baatu badaa taatu jalaan baatu qabeenya qabaattu jalaan baatu hiyyoomtu jalaan baatu yoo hiyyoomte hojjetachuu hin danda'u maaf akkas godhe? Fakkeenya isin fudhadhu. Fakkeenya isin fudhaa. Jaarsa fi jaartitu gabaa ba'an harree bitachuudhaaf. Gaafa jaarsaaf jaarsi harree bitachuudhaaf gabaa ba'an maal godhan isinitti fakkaatanii harree bitatanii gara biyya manaatti galan. Harree tiraranii harree harkisaa inni duubaa dhahaatti gara manaatti galan. Yoo dhufu namichi tokko itti dhufe nama lamaan osoo harree lafa harkisanuu maali isin jedheen maali isin uummanni koo waan akkasii maali? Harree nama lamaan harree bitanii harree jala deemtanii harree kuttee afur maalati jaarti kee lafa ooftu waldaalan akkana. Abbaa fi ilma sorry jaarsaaf jaarti sun ta'in abbaa fi ilma maaliif kana tolna? Yaa ilma koo hin jedhu dubbiin badaa ati harree yaabbadhaan harree si harkisaa. Okay inni harree harkisee fi mucaan harree yaabbatu tokkotti dhufe maalati waldaalan akkasii jeen maali mucaa kaleessa dhalee harree rakkeesseetiin harree deebistee akkas goota? Wuy nama jalaa ba'an jiru. Ilma koottati gadi bu'ii tooyi annan yaabbadhaa itti harreen harkise. Ishee harra kaayee ofii harra taa'ee ishee harra harkisiise. Gaafa harra harkisu ammallee tokkotti dhufe. Yaa jireenya ilma namaa. Maali ati wallaalan akkasii nama yaada qabu taate ofii harra yaabbatte kana lafa ooftaa maal jechuudhaan jenni.
اوكي نما لما يابني ديمن اوكي يعني اني بره دبرتنا نما لما يابتني اريو اتدو في امتو كنا كرا غاف اتدو مال جديني مالي سنجران نمنا كسي مالي سن هرسلا فاني بيكو هوري كان اكميت اكس غوتنس ولا لا اكميت ولا لا سن جينيا داي لكنا مكنا كان فاتو بايتي غند كيني كيس جرا جدان دبين cimaadha dhugaa isaati horii afaan hin beeku miidhuun qabnu kan jedhan lachinuu harree irraa bu'anii harree kaasanii baadhatanii deeman gaafa isaan baadhatanii tooyi deeman kaasanii deemanii itti dhufeen malee tokko inni macarashaatti dhufeennaan maaliif akkas gootu jedhe isin uummata wallaalaa akkasiitti jedhe harree kottee afurii ol fuutanii baadhatanii deemtanii maali isin wallaalli keessan ammas ga'e jedhe dubbiin nu baasaan jiru nako kaasii galee akkasumatti fuudhanii galanii jedha kanaaf iyyuu amma gaafa maal ta'e beektu galee olluma isaatitti waan tokko dhagee baqa hojiru namni sunumaa akka gaarii yaanni dhageeffate jechuudha ollaatti galaan akkas ta'e akkas waa baay'eetu jira miti namni maaliif ofitti amanummaa isaati yoo hin deemne wantoota baay'eetu isa madaalu wantoota baay'eetu isa qunnamuu danda'a wanta isa madaalu san madaala san keessa dabruudhaaf wantoota isa barbaachisu jiraachuu qabu ilma namaa jechuun fakkeenya isin fudhadha ilma namaa jechuun fakkeenyaaf kana fudhadha fakkeenya kana fudhattan inni kuni maallaqa jechuudha maallaqaadha fakkeenyaaf kudhanii dinaara kudhan haa jennu dinaarri kun kudhanuma garuu akkas goone akkanatti kaa'itu fakkeenyaaf maallaqa akkana godhe akkatoo jedhe camaddadamee jira cafallaqamee jira maal ta'e jira ammas maallaquma meeqa kudhanuma jechuudha ammas diraamuma kudhanii waan irraa badin jiru fakkeenyaaf ammas rigeeshi lafatti dhiitee jechuudha daaratti gangashee haala kana ol baasee amma yoo ol baasetti akkatti isin laalchise fakkeenyaaf haala kanaan amma yoo isin agarsiise ammas maal ammas maallaquma jechuudha ammallee fakkeenyaaf kanaafiyyuu hirrigame lafatti dhidhiitame malee maallaqumaan isaa irraa badee jira irraa hin banne gatiin isaa irraa qannasee jira hin qannasne jechuudha kanaafiyyuu ilma namaati jechuun namummaan hin arrabsamaa hin tuffatamaa waa baay'eetu jedhamaan namummaan isaa irraa hin qannasu akka maallaqa kanaati jechuudha hirriinee cafallaqnee jirra baay'ee rignee jirra baay'ee miinee jira cafallaqnee yeroo bannu maallaquma isuma jechuudha hin qannasu eshi lafattis lukaanis riinee jirra bishaan keessas kennee yoo ulfuune inni maallaquma sana jechuudha maallaquma sana wanni irraa qannasi tokko hin jiru jechuudha kanaafiyyuu ilmi namaas ni arrabsamaa ni dhiittama waan baay'ee ta'a rakkata garuu namummaan isaa sun irraa hin qannasu namummaan isaa sun irraa hin qannasu jechuudha akka maallaqa kanaati jechuudha bishaanis kennee lukaanis dhiinee harkaanis riinee diraama kudhanii bifti isaa hin gadhiisnee birri ta'uun isaa hin oolle birruma kudhanii jechuudhaan hin qannasu ilma namaa jechuun akkas hin rakkataa hin dhiitamaa rakkoo sana namni waa baay'ee jedhaanii garuu namummaan inni qabu sun irraa hin qannasu jechuudha ani eenyu jedhee yoo of madaale ati eenyu gaditti of hin madaalin wanta namichaan sun guddaadha namichaan sun qabeenya qaba jettee madaaltu san kabaji garuu ani isaa gadi jettee isaa gaditti of laaluun sirra hin jiru of isa namaa gaditti of laaluun qabdati eenyumaan wal qixa mirgi ilma namaa kamiitu wal qixa atis nama qabeenya qabu ta'e nama waan fedhen haa ta'u daa'imni har dhalate si wal qixa mirga qabu kanaafiyyuu namummaan daa'ima sana anaa guddaa kana gadi miti namni qabeenya qabu tokko qabeenya qaba jedhee anaa hiyyeessa kana wal qixa miti jechuu hin dandeenyu wal qixa naaf innillee isiniif gala miti kanaafiyyuu namummaan keenya hin qannasu waan ta'eef waan hojjennu kamirratti ofitti amanamummaadhaan konfidensiidhaan hojjechuu qabna namaa gaditti of hin madaalinaa eenyumtu atis nama anis namaadha wal qixa mirgi ilmi namaa kamiyyuu wal qixaadha wanta hojjechuu dandeenyu kamuu hojjannee galma da'uu dandeenya kanaafuu namummaan keenya hin qannasu namni waa baay'ee siin jechuu danda'a waa baay'ee si gochuu danda'a garuu nama kan jedhu kun namummaan kiyya kun narraa harreedha naan jedhamu sareetti yookiin harreetti yookiin waan tokko bineensatti nan jijjiiramu namummaan kiyya qannasu fakkeenya birrii kanaati jechuudha birriin kun haga fedhe yoo dhiitame hojii fallaqame birriin kun birruudha wanta hojjettan kamirratti ofitti amanamummaadhaan hojjedhaa itti milkooftu of gaafadhaa malee